harkaa fixee jira garuu gaafii ciccimtuu lamaan si gaafadhaani gaafii lamaan si gaafadhu dhugaadha ilmaan oromoodha arraan tan akka baala mukatti urgufamaa jiranii tokko lamaa miti akkuma ammaan tanaan diimaan dubbatee mootummaan kun warra Tigraay wajjin waliigalteedhaaf manguddoo ergate keenya gartee adda bilisummaa oromoodha gaaratti hambisee shororkeessummaa irra maxxansee waliin mari'adhuu jee murteessee jira. Kana idduutti ilmaan oromoodha haati ilmoo daa'ima garabaattee du'aa jirti. Barsiisaan du'aa jira. Doktorri du'aa jira. Ilmaan namaa lafarratti hafaa hin jiran. Achiin beelti ummata keenya hongeen itti buutee jirti. Walloo wallaggaan baaleen shawaan oromoon takka gartee booranaan harargeen qonqoodhaan lafarra haxaawamaa jiran. Kana nama keenya gargaarsi nuti godhuu dandeenyu maali ati akka mataa keetitti hawaasa keessa deemtu kana hawaasa kana beelarra akkami baraaruu dandeenya eegartee nama jiruutiitu waan biraa fuuldura laala namni hin jirre waan biraa fuuldura laaluu hin danda'u arra ilmoo haati duutee haadha duutuu booranatti ilmoon daa'imni irra ciistee mucha luugatti osoo ilmaan kiyya allaalee arguu ilmaan kiyya dhumin jettee qonqoo silaa ilmaani kennitu if dhiistee ilmaanit dabarsite isiin duute ilmoon haadha duutuu luugaa jirti BBC afaan oromootiin dabarsa kana mangistiin hogguu qofuu barbaadu saba fixaa jette oromoon duraanuu maymaayite nu fixaa jira fixiinsa oromoon qaama godhattee jirti du'a sodaa lakkisanii jiran oromoon arra qeyroo kuma shanitti gabbaree boojuu isaan baafne si waan kana karratti hojjete gaafas qeyroon kuma shanii itti wareegame garuu kuma shanii ol kuma shawwan ati lakkoo isaan kaatte malee haa ta'u ilmaan oromoodha lafarra hafan an obboleeyyin inti dhabe abbaan inti dhabe alhamdulillah garuu waan isaan irra wareegaman san xiqqasha fuulduratti arguudha jirra jeetin abdii qaba haa ta'u ammoo dhaloonni nu jalaa dhumaa jira barsiisaan du'aa jira barsiiftuun ilmoo daa'ima garabaattee du'aa jirti kana maal irraa godhuu dandeenya hogguu kabiraati wajjin ni mareedde jee adda bilisummaa oromoodha barjoollee qeyroo kalee ati ajajaa turteetu arra gaara seenee qawwee fuudhe ilmi namaa beek qabbana jibbee nagaa ammanii fi rafuu jibbee qabbana barsiisaan barnoota isaa lafa kaayee waan ijoollee barsiisu ibidda san jaalatee lafarraa hin fuudhu jibbanna yoo teenyes numa duunaa yoo ciifnes numa duunaa waa lamarraa murtii maali ibidda filatanii jechuu namni jaalatee har'aan tana gaara seenee qawwee kaasu hin jiru garuu dirqamaa itti isaan geesse qeyroo kalee ati hoogganaa ijoollee dhalattuu makluuqa kalee nuti biraayaneetu arra gaara keessaa ibidda qabatee lolaa jira maaltu kanaan dhufe jireenya dhaban jechuu haadha qabsaa'otaati ati gaafaas turte ameerikaa turte haadha ta'e namni hidhaan qen jiru Tigreen arra Tigreef gaabbine boo dhugaa walitti himuun gaariidha wayyaaneen osoo biyya harkaa qabaattee jennee wayyaaneedha gaabbine abiyyiin hanqasii nu ga'e jechuudha haati ta'e dhamaan ture ati arra haati qabsaa mana hidhaadhaa jirti abbaan qabsaa mana hidhaadhaa jira obboleeyyan qabsaa ajjeefamee leefi lafarra sharreeffamaa jira reefi namaa kabajaadha qaba akka aadaa oromatti safuunu cabse abiyyiin reefi namaa mana hidhaadhaa keessa ajjeesan halkan makiinaadhaan baasaniiti hallayya guuraa jira ijoollee hidhaa keessa jirtu baasanii rashanaa jiran ilmaan namaa lafatti afaan jiran kana beela achiin akka qawweedhatti itti fayyadamuudha jira ummanni keenya dhumaa jira arra wanni kanaan nu gees garuu waan jennu waan biraa hin qabnu nuti oromoon gubannee waan gubannu wallaalle gaafa duraa isin hidhaa keessa jirtan hidhaa keessa sammuu nuti ati qaamaan hidhamte nuti immoo sammuudhaan isin wajji hidhaa keessa turre qabbanaa fi qorra keessa baanee halkanii guyyaa iyyaa turre alhamdulillah baga rabbiin si baasee asiin si ga'e jaawwal nu garsiise kana irra maal dalaydanii akka kaafaa'otti hawaasa kana walitti qabdanii maal gootanii boodaaf waraana gaara jiru kanaas mariidhaan akka namtichi kun kararra deebi'u kun silaa abaarsa oromoo jalaa una jaamba'u yoo rabbiin baasee uyi haadha oromoodha du'aa jirti daa'ima garabbaatteeti maal gootanii karaa nagaa irra deebistanii gartee arraan tana karaa nagaa irra deebinee Itoophiyaa tana akka nurratti hin kufne kaafnee utumnaa jechuudha jirta abiyyiin gurra isiniin kennu naka oromiyaa irra jiru maqaa isaatu yaamuun fedhu gurra isiniin kennu atuu wabii lubbuuti abdii irraan qabnu amma yoo borganama deebite maybe ammallee mana hidhaadhaa gartee I don't know maybe qulfi fidattanii dhuftanillee hin beeknu siifi bakka laa garbaatiif gartee ooluma dacha'uudhaaf kun beekamaadha arra deengadda deeytee kompiitaratti kannite kompiitara sansiraa fudhataniiti rakkoo ati boojuu isaan baafte laallee ol si naqan gartee goota keenya hacaaluu hundee isaa dhabne gubannee akka taanu wallaalle ilmaan oromoodhaa hayyoota gootota dhabaa jiran
namni hayyuu fi dhabu gootee fi dhabu maaltu asaan kufiinsa asaan nuti ar kufnee jira Oromoon dhugaa rabbii sanitti Itoophiyaan suphituus hin jirtu obboleessa kiyya Itoophiyaan osoo suphanii akaakolii kan abaabolii kiyya ana akaakoo kiyya isaa qabsarra jiruun itti bare abbaan kiyya itti dabre obboleen kiyya itti dabre maajii nuti kun biyya raafacaaneeti biyya ambaatti boodaan waan kana ta'eef Itoophiyaan suphanii gartee arraan tana waliif fidanii ol kaasanii deebiteetuma bakka geessee ilmaan Oromoo keessatti ammattu amnoo shuur abdii irraan qaban yoo hammattu taate akkam gootee ati lubbuu teetifu murtii firraan qabdu eegu maybe borganama si ajjeessu danda'a wabii teetu abdiin qabnu akkam gootee kararra deebistee ilmaan Oromoodhaa Itoophiyaa san keessa mul'iftaan garuu joolleen arra gaara seentee ibidda harkaa qabdu obboleeyyan keenya makluuqa dhaloota nuu boodaati garte namuu akka danda'utti haa qabsaa'u jettee atu murteessite san akka hafaa'utti waliin dhuftanii ummata keenya qabsaa'atu gama hundaa waliin fiddanii maal godhuu dandeessan du'a ilmaan Oromoo kan beela akka qawweetti fayyadaman kan akkamiin hambisuu dandeessan arraan tana raayyaa deengadda ilma dhiiraa akkasii waliin goggoysaniiti ilmi namaa wanni rabbiin uumeef dhalatee addunyaarra haa jiraatu hanqaana lubbuu isaa fudhadhuu jee rabbiin uume akkasii waliin goggoysanii jireenyi ilma namaa nama jibbisiisaa jechuu galatoomii dhiifama naa godha yoon isinii dheeradhees na offolchaa. Fayyaadee Faatuma. Yonatan, saa restrict godhan jiru, we let you go free. Responsibly saa ofaa jirtan waan gaarii. Ammoo daqiiqaa gabaabduu waan qabnuuf jecha deebisaadhaaf akka yeroo harkattan atitti aani Adam ati guyyaa biraatiif gaaffii ta'e dhiifattu. Oh, okay, walaloo qaba jechuudha. That's good. Okay, galatoma anillee dubbii baay'een baay'isu wanta sin gaafadhu tokkotu jira. Maa'inni jijjiirama jira jettanii jijjiiramni dhufeera jettanii ani immoo jijjiiramni hin jiru jijjiiramni keenya butameera. Oromootu biyya bushaatanii Oromoon biyya bushuu maaliif jettanii Oromoon Oromoo ajjeesu Oromoo bakka bu'ee biyya bushu. Kana bakka bineensaatti adamsee ajjeesu ilaalamee hin beekamu argames hin beekamu. Kanaaf akkamitti mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'etu mootummaa kana immoo waan irraa ooshuun jira jettaniitu fakkii tokko kaastanii atoobisiidhaan kaastanii akkas goonee gargaaruun nurra jira waan akkasii gochuun nurra jira atoobisiin kun konkolaataan kun uummata fe'ee biyya fe'ee deemaa no atoobisiin suni wanjalanyootadha kan inni fe'ee deemaa jiru kan oofus dhaggeeffadha atoobis konkolaataa sana kan oofu wanjalanyaa shofeeriinis wanjalanyaa raddaatinis wanjalanyaa warri tasaafarii mataan isaanii wanjalanyaadha si galee na yakkamtoota kanaafi maali faayidaan Oromoon halayyaatti deebuudha akka deeman bakka hin barbaachisu baasuu miti halayyaatti deebisuudha dhaggeeffadhu kun qoosaa miti ummanni keenya baay'ee dararamaa jira ummanni keenya baay'ee rakkataa jira ummanni baay'ee rakkataa jira baay'ee dararamaa hin salphine nu salphisanii warri siin Oromoo dheettanii taa'ee nu salphisanii namaa gadi hin godhan addunyaan immoo kan callise maaliif Oromoon baay'ina bakka qabuu fi faayidaa godhaniitu waan gara biraa miti baay'ina qabu kanaaf isaan dirdirii naamanii nu waamne qilleetti galee baasee dhiisee irree kee gaafatti agarsiistuun mataan isaan dhufaas kadhatee nagaa kan barbaadu kan akka Oromoo caalaa nagaa jaallatu hin jiru Oromoo namachiisaadha bakka kanaatii fi tokko hin deebiin biyyatti hin deemin si dhabna si ajjees si nyaatte laa sittani ma rasaasaan tun ta'in suumiidhaan si ajjeesu sittani magilsitti Alamaayyoo Atoomsaa dhabne Hasan Alii dhabne Galaasaa Dilboo dhabne amma moo eenyu akka dhufu hin beeku amma yoomitti kan inni yeroo baay'ee waan samuun keenya rukutama kan jiraannu hingaa bakka hingaa gowwummaan hingaa abshaalataa gowwummaa waan hin taanedha sirni biyya sana keessa jiru sirna mootummaa kan qabu miti no set of hooligans sittani madda gammachuun dubbateera በደላሎች የሚመራ ቡድን ነው ያለው እዛ ነጋዴዎች ያሉበት የኛው አድቫይዘሩን ሳኒ kan ሰማኒ ደግና መቃን ኦፍ ነው I'm not foremost wana kasechuma ofeggadu biyatin deebin yo deebite immaketi ani sitera lama fa sakaragara
kan ubbadhuun qabu ummata Oromoo duun sarran jiru ummata Oromootii fi iyyuu nurra jira iyyaa mootummaan kun mootummaa Oromoo miti. Oromoffaa haasa'a afaan Oromoo hin danda'a. Nu salphisanii haadhaaf abbaa keenya fixanii obboleenya keenya fixanii sinitti dhaga'ama. Ilmi kee bosona dhaqee jaarsa baasee ajjeesa. Ilmi kee deebi'ee dhaqee haadha baasee ajjeesa. Mana keessatti gubu. Maani haayil sukkanneessaan kun jibbina akkamiiti? Kana mootummaan biyya uumu. Kana mootummaan biyya ijaaru biyya waan nama gaggeessaa deemu. Hey, faashistiin akkasiin hojjenne wanti isaan uummata Oromoo irratti hojjechaa jiran. Haa dhaga'u itti himi. Display godhaa Facebook irratti. There will be a time, one day, when time permits, the Oromo people will come to their power. Whether you like it or not. Patience has a limit, but not the Oromos. Enough is enough. Enough is enough. እንቁራሪቶቹ ሐይቅ ዳር ሆኖ ስለጮህ ቢጮሁ ሐይቁ እነሱ ከመሰላቸው ተሳስተዋል። ለክብራቸው ብለው ዝም ያሉ ብዙ አሳዎች ባህር ውስጥ አሉ። ጸጋዬ ገብረመድህን ለኦሮሞ ክብር ስንል ብዙዎች ዝም ብለናል። If it is necessary, we can show him the art and the science of politics as well as warfare. Thank you. Adam dide kharamayiti Adam dide qotu Adam qotu mochisi wala lo qarano angari fu afin qabo gal wala lefti gafi biti wala lo fi okay okay iskuni nojatu inojatu garu kanatu bare okay ran kawakachi okay akkam jirtu walaloo gabaabaa tokkoon qaba. Akkam jirtu Oromoo baga nagaa taatanii qoqqobbii koronaa jalaa baga nagaan baatanii guyyattii har'aa kanas ishoo baga dhuftanii bulloo hidhaatii bahee Jawaariin argitanii Rabbi guddaa nu uume galati isaaf haa ta'u Jawaariin hidhaa baasee wanii peegennuuf ga'u ammallee hedduu jira mana gidiraa keessa balballitti cufamee hama jaajii wal keessa dhibeedhaan gidirfamaa yartuuf gantuun aanamaa gariin halkan butamee bakka buuteen dhabamaa yaa Rabbi ni dandeessaa situ qabaa furama hiiki ilmaan Oromoo siifoo ni danda'ama furi yaa Rabbi jabaa rakkoo ilmaan Oromoo ganna 150 attam jirta ya Jawaar abbaa Oromoo hidhaatii baga baate anaa nyaatu yaa qomoo atillee galatoomii as dhuftee nu dubbisuuf dhaqaa gala milkaayii Rabbis yaa eebbisu bobbaa kee akka nu badhutti nu mariisisuu feeta mariinis gaaffii qabdi deebii isaa nuu laattaa siyaasaa qabsoo Oromoo kan Itoophiyaa soo beektaa isa qofaayyuu miti kan addunyaa xiinxaltaa hundeen rakkoo Oromoo Itoophiyaa ta'uu amantaa qabsoofsiftee qarreef qeerroo toosiftee jabaattee mudhii hidhattee Oromoo first jettee dura qilleensa addunyaa afaan Oromoon faaltee warra likkiin galchuuf jedhe maqaleetti galchitee Oromoonis ni sirbee bookkisee faraggaxe niwukilara ittiin dhooftes dhaxxee lammaatti laatte jijjiirami jedhamtes dhadhaa bidda buute taate har'a yeroo teessee laaltu utuu akkas ta'ee jettee utuudhaaf deebii argattee
warri ati amantee niwukilaratti laatte gendeboo irra martee lammichas raatessite muumuuni na dhiifaa nyaatte haceekoos galaafatte. Ilmaan Oromoo qaroo sumayyuu dabalatee hidhaatti guuruu taate daa'imman ola deemtuu kichuun karaatti cittee har'as akkuma kalee godaansi yoom dhaabbate gidiraan jumlaan dhumuu ittuu nutti jabaate manaaf qabeenya gubuun viidiyoo taphaa taate kanuma Oromoo gubee Oromoon qaqqaammate. kanneen daba raawwatanii Itoophiyaa isaa waammatee daba sanyii duguuggaa Oromoo irratti raawwatee rakkoon biyya Oromoo adawwiin Oromummaa Itoophiyaa dhuma taate. Warra Itoophiyaa faarsutu lammii koo galaafate. Haasaa keessa nan dhagaa kaayyoo KFO's beekaa. Itoophiyaa dimookiraatessuun nagaa Oromoo akeekaa jettanii karoorsitanii nama hundatu beekaa. Garuu Itoophiyaan baattan guyyoo Oromoo nyaattee eessa seetu suphama kan diina nikkaa taate. Itoophiyaan ni haaromtii jettaniitu qabsooftu kan dhiiga Oromoo nyaattee xuruurfattee gabbattu kichuu hidhaatti kuttee ofii nagaa abbaltu kan diiqa keenya seentee Oromoota dhiibattu qabeenya keenya saamtee bunaaf warqee sooramtu kana dimookiraatawaa attamiin akkas jettu warra aangoorra tures kan ol ba'uuf abbaltu hundumtuu diina keenya maaliin jara amantu waan naa darbe yoo laalle erga Oromoon cabee harka bashaatti galee diddaa Oromoon godhu hin ukkaamsani malee tasanuu hin milkoofne huma kutu qacalee dabaa muka keenyaatoo jaruma jala galee Oromoon hin boqonne ni miidhame garmalee baruma dhufaa darbaa goobanaan yoom dhabame yeroo milkoofne jennu injifannoon butame ni yaadattu yoo ta'e Minilik kufe jennee gaafa Iyyaasuun as ba'e shira wayii xaxanii hin turre ni cala'e gaafa nugusa buusanii xalayaa barreeffame ilma dhinsaatu qara'e dabalaa ilmi dhinsaa booda kan taane ta'e Tafarii ilma bantii damisee ilma bultoosi carraa sanatu ga'e Itoophiyaa suphuu yaalanii galatanilleen arganne bara chaartaraa sanasi Itoophiyaa jennee dhandhee wareegama ulfaataan chaartera keessaa baane Itoophiyaa kana suphuun tasa furmaatan taane isheenis gadi qoramtee tasa fayyaan arganne Eertiraan irraa citee Maqaleen kophaa galee erbee ofii ciccittuu kutanii gatu malee maal abbaa isheetti seesuphu isaanumatu wal gane akkuman sila jedhe fincila qeerroo Oromoos akka yaanne milkoofne mootora diddaa qabsoo kompiitaratti laannee jijjiirami jedhames qajeelloon hin fullaane duuti ilmaan Oromoo gidiraan hin dhaabbanne adaraa yaa saba koo maaliif irraan baranne fakkeenya tokkoon kaasa meesuu tana caqasaa akka tilmaama kootti karaa sanatu nu baasa waan hundi keenya beennu yeroo mana ijaaranii warri mana ijaarratanii dura karoora baasanii bakka ta'u filanii mi'a qopheeffatanii dagalee fi utubaa mismaaraa fi qorqorroo erga sassaabbatanii jaatanii kadhatanii lafa safaratanii karaa balballi ba'u eessa akka diinqa ta'u abbaa manaatu himata waan qophaa'een ijaaruun daboof warra jaatanii mana tokko ijaaruu citaas waliin saamanii
erga mana ijaaranii kellaanis sararamee ollaa bitaa fi mirgaa erga hunduu baramee erga ofiin of bulchanii gimxoon isaa laalamee yoo fedhan ollaa wajjin jiraachuuf murteeffamee fedhiidhaan murteeffama siin beekaan ni dhabame ollaa fi keessummaan lafa abbaan kaa'e taa'a diinqa darbee hin ciisu dilboon wal keessaa hin jiru yoo didanii gitaawaa egaa yaalmaan Oromoo Oromiyaaf dursa haalaannu sirna bareedaa qabnaa gadaan walaa bulchinu qabeenyaaf biyya irratti abbaa biyyaa haa taanu mana tokko ijaarraa citaallee waliin saamnu erga hunda dhuunfannee ollaallee haa filannu yoo irratti walii galle maqaarra rakkoo hin qabnu Itoophiyaa jechuu dhiifnees maqaa biraa haa baafnu Itoophiyaa afaan tokko isi amantii tokko tasumaa hin barbaannu Itoophiyaa tonu jibbee maaliif kan duukaa fiinnu warra Itoophiyaa faarsutu Itoophiyaa ajjeesaa jira duris fedhiin hin dhanne lakkii dhiisaa yaafiraa nama biraa hin komannu rakkoon nu keessas jira dhukkuba keenya beekna qorichi isaas ni jira jallaa keenya qajeelchaa wallaalaa fi gorsa hiraa tokkummaa Oromoo cimsaa humna jabaa ijaaraa marroo meeqa gabbarre marroo meeqa itti dhabne tokkummaa keenya cimsaa marroo kana gargaaraa furmaati rakkoo keenya achuma keessa jira Itoophiyaa suphuu dhiisaa dilboo sanaas hin feenu maal nu Oromoodha Oromiyaaf dursa halaannu Riippaabilika Oromiyaa hundeedhaan gada dhaabnu injifannoo uummata Oromoof. Galatoomii Adam step forward gama jawaaritti kunna eegasiin booda sagantaan teenya muuziqaan dhiichisaa waliin galatoomaa isin hundinuu fuula bareedaa kanaan warri deebisaa jawaarii fi jawaariin qunnamuu as jirtan galatoomaa. Namichi kun barsiisaa ta'uun oolu gara biraatiin naan falmuu waan hin dandeenye waan na danda'uun dhufe waan na caaluun walaloon na caalaa walaloon dhukkeen irraa kaase agartanii miti harka dhayaa yeroo ta'u walaloo ajaa'ibaa nu beesse barsiisaa jennaan waan tokko na ajabsiise wanni na yaadachiise magaalaan tuni haramayaa xiqqaa ta'uun ooltu piroofeesara yuunivarsiitii haramaa nama meeqaas jira fulan ta'uun oolan akkuma jiran waanumaas jiran natti fakkaata Dr. Jamal kootu haradhu yuunivarsiitii ittiin deebi'adhuun jaan pirezidantiin yuunivarsiitii Dr. Jamal warra asitti siya laagale kana at least yeroo sabaatiikaal baanillee dhufanii akka barsiisan dhuftee yoo hawwatte malee haramayaan guututti asitti galtee jirti manni si onee jiraan jechuun ni barbaada galatooma hayyoonni keenya horaa bulaa dhugatti bakka jirtanitti hawaasa keenya what makes it unique magaalaa tana bakka baay'eetti hayyoonni keenya hawaasa irraa achi qoorrifatu affeeraman malee dhufan hayyoonni as jiran kuni kan na cinaa jiranis dabalatee warra as keessa jirtan baay'ee yeroo hunda hawaasa hogganuun hawaasa wajjin hirmaachuun waggaa deeman waggaa this is exemplary hayyuun kophatti jiraatu hin jiru hawaasa wajjin jiraata hawaasa barsiisee asiin nu ga'e hawaasa barsiisee asiin isin ga'e hawaasa kana osoo hin tuffatin odoo hin tuulin tajaajiluu keessaniif yeroo tokko harka dhaadhaa fi hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Gara torbaatamoota keessa ni kufnee sagaltamoota keessas ni kufnee 2018 ni kufnee amma maal keessa geenye gaafiin jiru look qabsoo waggaa 50 qabsoo ta'e ta'ummaatiin wal bira hin qabina xiqqoo laalaa wal bira yoo qabdan comparatively laalaa nuti bar waan saba Oromoo jedhamu we built it from scratch manguddoota gaafadha maybe isitti gaafa afran qallo gaafa machaatu lama Oromoo wanti jaamu almost diigamee ture kanaaf makalee akkam president godhe revive duroo ummata dammaqsan Oromummaa sammuu namaa keessatti abaqaalchan san booda reconstruct deefanii ijaaran wanni amma Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa Maammoo Muzammil fa'aa godhanii irratti wareegaman yeroo machaatu lama kiraa godhanii jeneraalota ni hidhan
warra akka Daawit Abdii fa'aa Gujii geessanii warra akka Taaddasaa fa'aa Galamsoo geessanii gizootii dhedhan. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Zammir ni jeesan. You know why? That was very critical qabsoo Oromoo keessatti. They were working on the mind. Bofa ajjeesuun sammuurraa ijaanis sammuu qaxaqatanii ajjeesan Hayilamaariyaam Gammadaa. Feeziin suni feezii sammuu Oromoo reconstruct. Maaliif uummanni tokko dantaa isaatiif akka qabsaa'oo barbaadu taate mataa isaa walitti hidhuun sammuu isaa deebitee ijaaruun collective action barbaachisaa ture jechuudha. 75 yeroo jijjiiramni dhufu Oromoon shoora guddaadhaa keessatti hirmaate. Akka barbaadetti hin geenye dhugaadha lafarraa argatee jira. Haa taatu garuu sirni garagalee Oromoo nyaatee warra biraa wajjin dhaabate. 91 shoora qaba ture Oromoon. Waan qorraa argate kaleessa waliin pireezidant godhe sirriitti ilaala. Peepparii illee barreessaa jira isiniif hin dhiyeessa. 91 Oromiyaa irraa argatee qubee irraa argatee magaaloon birokiraayizeeshin kana irraa argate. Konsiid gootee garuu itti fuufte ammas Oromoo muggeessu. 2018 state paawarii qabate qabsoon. Hanga 2018tti Oromoo irratti qabsaa'aa ture. 2018 irratti Oromoo irratti osoo hin ta'in jallaa ofii irratti qabsaa'aa ture. Irraa argataa dhufe irraas waa dhabaa dhufe garuu hin dhaabanne. 3 step forward 1 backward. Ela ani sinin sobu. 2020 bakka muka 2016 jarrabeettan osoo baa jirtan. Rakkoo haaraa jijjiiramni haaraa inni kan jira jechuudha. Kana internalize gochuun barbaachisaadha. Gaafiin jabduun garuu waa'ee ce'umsa dhufu hunda keessatti waa xiqqoo irraa arganne waa guddoo maaliif irraa dhabna? Injifannoo arganne san maaliif konsolidate gochuu dhabna? Waa'ee kun gaafii obboleessi Yereefuu nagaafatetti wal qabata. Maaliif hin paartii seene? Ela 75 humnas gahaan qabnu turre. In fact they did wonderful. Baaroo fi Haayileen fa'aa waa hedduu waan gaarii hojjetan. Yeroo baay'ee natti hima. Daarii Haayilee irraa hin arge. Namni tokko ofii 200 qofatti Oromoon diploomaaf digirii qabu ratan. That limited bu'aa irraa argatan. 91 mistake adda addaa si hojjetan leencoo waan guddaadha fidan. Without 91 2018 is impossible. Qubeen osoo dhufuu baate Oromiyaan osoo dhufuu baate magaalamuun osoo dhufuu baate Jawaar Mahammad dhalootu qubee waan jedhamu qindeessee rasaasa malee waan san dalaguu hin danda'u ture. 2018 dhiibnee onni goone. Gaafii nama ka'aa jiru reefu kaasaa jirtan. I'm happy gaafilee mukaa dhufu. Laal nu qofa miti. Sirnoonni uummanni sirna gabroomsaa irratti qabsaan hedduun yaadadhu empirically hedduun isaanii waan nu mudate isaan mudata. Biyyoota Afrikaa kan fudhadhaa. Sirna kolonii irratti qabsaanii bilisa erga bayan booda biyya meeqatu gara dimokiraasii ce'e? Very very few. Hedduun isaanii waa lama keessa seenan. Takka wal waraansa waloo internal civil war. Alagaa ofirraa oofanii ofii wal waraanu. Yookiin immoo sirna abbaa irree ofiitti seenan. Why? Jettee oggalaaltu. If you remember 2016-15 I was obsessed with this. Kanan yaada ture. By 2016 anaaf ifa ture akka sirni sun kufu. 2020tti kuufne jeetiin hawwaa ture. Look, in 2005 or 2006 dhufee namoota hayyoota keenya walitti qabne 2020tti sirna kanaa kuufifnu akka jennaan kana waxaatee OPDOtu erga jedhanii nama dhaggeeffatu hin dhabe. Let's bring them down in 15 years plan goone sirna kuffisuu qofa osoo hin ta'in sirna keenya ijaarrachuudhaaf namni dhaga'uun turre. 91 2018 jijjiirama finnee jijjiirama san konsolidate gochuu wanni dadhabneef waan hin qophaa'iniif. Particularly 2018 kaniin an keessatti design godhuun hirmaadheen isiniima. Humna sirna diiguu danda'u ni ijaarranne. Humnaaf tarsiimoo sirna ijaaruu danda'u immoo lafaa. Gaafiin obboleessi Yereefu kaase qeerroon hin milkooyne qeerroon hanga yaadame ol milkaa'e. Qeerroo accomplished its mission 100%. Qeerroo was a social movement. Social movementiin sirna diiga. Sirna abbaa irree laaffisee harka micciiree yookiin gurraa buusa yookiin jijjiira malee social movement political power assume gochuu hin danda'u. Qeerroon dirqama itti kenname dhibbaa dhibbatti raawwate.
Kola kudha jaha keessattuu hiriira guddicha booda kitaaba barreessee achi keessatti agartanii hedduun rifadhe hedduun sodaadhe sirnichi hangaan allaalee ol shororroqee laaffataa akka jiru waan argeef atleast kumalee badiidama yoo ta'u taate dandeettii sirna diiguuf qabnu san ka sirna jaaruutiin wal cina oofsifna jee komplimentarii akka ta'u yaadeentu. I tried desperately yoo yaadattan Oromo Leadership Convention hin qopheessine desperately yeroo san clandestine illee washee godhaa turre. Desperately political classiin dhufee sirna tokko gadiidu power back mutu uumama. Sireen immoo amala isiitiin sireen aangoo kophaan bultu. Vacuum hin jiru. Ela sirriitti immoo I did what was available to me. Sirnicha diine jaarmaan Oromoo jaaramee aangoo qabachuu danda'u hin turre. Koottaa walitti koottaa jennaan ni didan. I did what was right. Ela ulee bareedaa yoo barbaadde ulee yoo dhabe maxaragaan jiraa miti kamana itti haa ta'u isumatti hirkattee deemta malee calliftee hin dhaabattu. Sirnichi sun akka jijjiiramu nan barbaadan ture. Sirna san immoo sirna biraa bakka hin buusu. Wanni an hoogganaa ture social movementidha. Political party hoogganaan turre. Maxaragaan bakka buusee jechuudha ulee kazaraa dhabnaan. Okay? Wanni nama gaddisiisu garuu warri amma naqeequu barbaadu waliin qabee aboo wanti tun dhufuuf deemti. Aangoon nu harka galuuf deemti. Qophaa'e jennaan. Ummaraatan Starbucksitu macheessee wayyaaneen kufuun deemtuu naan jedhan. I really don't want to go into details because I have them in my diary with evidence of the exchanges. Riski fudhanne yeroo sanitti ni beeytan isin hunduu. Jaaramee xiqqashoo jaaramee maqaa Oromoollee guutuutti dantaa Oromootis calaqqisiisuu baatu. Hamataa koo jedhanii OPDO qofa ture. Sirni sun jijjiiramuu hin qabu warri jettanii hin turre gaafas. Itti deemnee jechuudha. Ani sirna dimokiraasiitti suduudhaan ceena jee wanni akkasii qabaachaa illuuzhinii akkasii qabaachaa turre. Garuu hammeenya kana keessa immoo ni seenne jee immoo sodaa qabaachaa turre. Kanaaf dhiiroo irra caalaa waanuma facaafate hammata namni. Amma maaliif paartii seentee gaafii kana deebisuudhaaf. Cimini nama tokko faayidaa qaba. Cimina yoo taate hayyuun akka Hayilee Fidaan raafee hin jiru. Organizational capability akka Baaroo Tumsaan raafee hin jiru. Militarii ijaaruutti mul'isa abbaa gadaatiif ijaarraa abbaa gadaa namni ga'u hin turre. Gootummaatti adda namni ga'u hin turre. Booda kana immoo hayyummaatti leencoo namni gadi ilaalu hin jiru. What are we missing jenne hoggaa gaafanne is the institutional capability. Meef duba laala 79 booda darguun dura nu wajjin ture deebi'ee garam gale 92 booda mallasaan 92 nu wajjin ture booda garam gale 2018 booda waa'ee nuti institutional capability takka sirna warra aangoo irra jiru sun eemaree dantaa teenya eeysisu yookiin immoo itti fayyadamee dantaa teenya eeysisu jaarrachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf Oromoon wanni amma barbaaddu nama cimaa osoo hin taane jaarmee cimaadha. 2018 booda ni dhufti carraan ammas ni dhufti bara. Gaafa dhuftu institutional capability cimaa sirna jigsu qofa osoo hin ta'in sirna jaaruu danda'u barbaachisa. Kana gochuudhaaf tokkoffaa jaarmee barbaachisa. Lammaffaa hoggaan biyyatti galee leete jechuun 2018 booda waan ta'e baay'eedha. Qophaa'uu dhabuu keenya. Organizationally qophoofne psychologically qophoofne. Nu qofaa miti ijoolleen aangoo irra jirtullee qophoofne. Bitamuu malee binnee hin beeknu. Buluu malee bulchinee hin beeknu. Kanaaf psychologically lammaffaa naareetiiviin Oromoodha. Naareetiiviin naashinaalizimiin Oromoo
anti-state nationalism dha, anti-thesis of the state. Kaleessa haasa'an ture. Hanga irratti hariiroon ifi personify Oromoo fi state jidduu jiru securitized, is militarized. Waan laafaa miti wanni waggaa afran keessa dabraa jirru it is totally new experience. Kana bifa adda addaatiin hayyoonni kana from psychology, sociological perspective, political bifa adda addaatiin sirriitti qoratanii laaluu danda'uudha qaban. Ani waan ati jettu naa gala paartii maa seette kaja'uu fi I want to contribute towards the next phase of the struggle. Sirna jaaru biyya bulchuu danda'u. Capacity, psychology, organization, strategy, biyya ofii ittiin bulchan haqa qabaatan qofa biyya bulchan. Goota qabaatan qofa biyya bulchan. Hayyuu qabaatan qofa bulchan. Institutional capability jaaru irratti fuulleeffachuudha. Kanaaf I think qeerroo fail godhe ka jedhu qeerroon failing goone. Qeerroon accomplish godhe san booda political eliitiin failii godhe. The social movement succeeded. The political organization was not there to step up. Social movement sirna diiga, political class immoo sirna jaara. Rakkoon waan tokko dogongorina. Sirni saba isaa ajjeesu kana qofa miti. Sirnoonni Afrikaa keessatti, Eeshiyaa keessatti, Laatin Ameerikaa keessatti bilisum walabummaa booda dhufan hedduun isaanii uummata isaanii fixaa turan. In fact abbootiin irree ka ofiititu ka warra kaanii irra namatti hammaata. Dura qophaa'uu dhabuun rakkoo inni qabu isinitti himan. Kwame Nkrumah ni beektanii Gaanaa kana. Sabboonummaa isaa namni shakku hin jiru. Pan Afrikaanizmis ta'e Gaanaa irratti. Hayyummaa isaas. Ingilizii eegaaree booda borumtaa waan dalaguun beeku ture. Qophiin tokko hin turre. Kanaafuu institutional setup warra eega koloniin deemte booda mentalities, narratives, institutions, strategies kan sirna kolonii itti fufsiisan baay'een isaanii. Kanaaf biyya tokko keessatti abbaa irree ta'anii itti fufuudha yeroo kaan immoo wal fixuudha dhufe jechuudha. Wal fixiinsi baay'een Afrikaa keessatti, Eeshiyaa keessatti uumame kanaan dhufa. Wanti nuti experience godhaa jirru akka Oromootti it is not different. Sodaachaan ture, sodaasantu dhufe. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf fuulleffatanii deemuun barbaachisaadha. Ka Oromiyaa keessatti bakka biraatti humni addaa saba isaatii isaa Oromiyaa keessatti saba isaatii wal lola dhugaadha. Kaleessas jeen jira qeerroon bosona qofa jiru dhugaadha. Bosona ka seene ela waraana bosona seene kana marroo caalaa Abiyyi fi Shimallistu bosona galche beektu. Marroo caalaa hidhaan ajjeechaan dargaggeessa wareegama meeqaan aarsaa meeqaan jijjiirama fidee abdii guddaa yoo yaadatan deeggarsa jarri ijoollee kun qabaachaa turan barasan hamilee cabe dargaggeessi hamilee cabu qofa miti dargaggeessi kun bar hojii nuu kennaan jenneeni dargaggeessi kun waggaa sirna wayyaanee jalatti waggaa 15 hidhamee beenyaan gaafanne biyyuma tana ceesisaa nagaatti fidaa dimokiraasiitti fidaa haqa Oromoo eeyyisaa dhagee san booda rakkoo uumamerraa kan ka'e ajjeechaan rakkoon kun irra caalaa bosonatti ka galche isaan ar'allee isinitti hima dargaggeessa kana bosonaa ka galchuu danda'u mootummaadha jechuudha. Ajjeechaa dhaabuudhaan waliin mari'achuudhaan wanni buleetiin biyya kaaftee namoonni adda addaa kaaftan qoosaadha. Mana ni beekani mana citaa cinaa tokko wal isaa qabatee boba'u jiru tokko dhaamseetiin kaan dhiisaan hin taatu asii dhaamsitu gaafa atas deebitu kunis as ga'ee jira jechuudha. Keessattuu immoo ibidda kofoo nama ol seene osoo ofirraan dhaamsin kabiraatiin dhaamsaan hin ta'u ni fudhatan jaalatanii miti dirqamanii fudhatan. Oromiyaa keessatti araara buusuun ni danda'ama dirqamas maaliif naan jaa harka dhiisa diinagdeen laaffatee kufee jira itti fufuu hin danda'an it's impossible biyyi Itoophiyaa jedhamtu amma booda waa lama hin dandeessu lola sirna abbaa irree hin dandeessu baadhachuu hin dandeessu sirna abbaa irreetii fi lola hin dandeessu dandeettii Abiyyi Shimallisii kana jechaa jiru
the state, as a state, cannot afford two things. It cannot afford to continue with the civil war. It cannot afford authoritarian system. Laman kanan itu fayannan niji dibisu. Lolan itu fayannan, sirna abba irretin itu fayannan niji dibisu. Mark my word niji di. Argu batan, wan itu wagga sidura san akikisha turre margan. Amma mo wajah muras keset tergan. The economy will collapse. Kanaf gara sidde musani dirkamata. Ka nafse keetiif jettu waan akkanaa dhiisa Oromoo dhiisa waa'ee nafsee namaa jeneraalota Tigraay kana laala bakka kan geessan hanga lubbuu namaatiif akkanatti birbinyuu dhiifnetti jeneraala meeqa as Kaalifoorniyaa irraa Booston irraa dhaqee kan wareegame uummata isaa awwaala keessaa baase wantummaan qabsoo Oromoo laamsheessee lafarra harkisanitti himu gaafa dubbiin jabaatte hoggansi xiyyaan nabaasiin deema uummata ofii dhiise. I, Jawar Mohammed, will not do that. Ummata kiyya sodaa fi kijiba sodaa fi soba hin barsiisan. Ummata kiyya keessa taa'eetiin waan inni nyaatu nyaadhe balaa isa dhuftu wajjin aggaammadhe bakka inni waliin gaha takkaa bakkaan isaan gaha takkaa bakkaan gahu irratti karaa irratti wareegama malee sodaa uummata kanan barsiifnu isinillee dhiisa waan akkanaa isinitti himu dur tokko waan jibbu tokkotti mooraa qabsoo Oromoo keessa jiraadhu qabsoo jiraachisi wanni akkasiin jiru wareegamteet aarsaa kafalteet qabsoof uummata jiraachifta amma booda namni Oromoo Oromiyaa keessaa bahuu hin qabu hin danda'us uummata keenya keessaa hin baanu ni hidhamna ni wareegamna ni gubanna nurratti immoo lafee teenya irratti dhiiga teenya irratti kabaja uummata keenyaa biqilchina malee dheessinee sodaa barsiifnee biyya teenya hattutti dhiibnee biraan deemnu hin goonu kan waa'ee beelaan wal qabatee dhufe ummata dhumaa jiru kana simply justify godhu waan rakkoo jiru hetti at least amma gara kaabaa gargaarsi dhaqutti jira amma wanni faranjootaan irra wal waqarraa jirru bara deengadda waa'ee kaabaa haasa'uun keessan sirrii ture rakkoo guddaa ture arra at least lolli yeroo ofis taatu dhaabbatee gargaarsi dhaqaa jira Oromiyaa keessa garuu lolli ka dur daran hammaatee jira beelaa fi lola jidduu lola kanaan gara nama miliyoon tokko tuqaa shaniitti buqqa'e Oromiyaa keessatti shawaa bahaa shawaa kaabaa shawaa lixaa shawaa kibba lixaa wallagga afran gujii booran baalee gara magadii buqqa'uu isaatu gargaaruu dhiisi namni acknowledge godhe jiru kan beelaa jiru ka rooba dhabe qofa miti rooba dhabeeti namni ka beelaa jiru barra karuma ittiin deeme waa bitatu illee qabu manne kanaaf bifa hundaan dhiibbaa godhuudhaan Oromiyaa keessatti nageenyi akka dhufu dhiibbaa gara godhaa jirra dirqamas godhu dirqamas jechuudha Oromiyaa keessatti nagaa osoo hin buusin aangoorran turaan biyyan badhaadhina fidaan it's a simple thing. It doesn't add up. The maths doesn't work. Oromiyaan biyyi qabeenyi guddaan keessa jiru biyyattii san baadhattee deemtudha. Mogolee san cabsitee dhaabbadheen deeman waa yaadamuu miti jechuudha. Ka jijjiiramni dhufee jira jettaa ka jettu aboo jijjiiramni dhufee jira. Jijjiiramni barnee positive qofa miti. Waan reefu isinitti misan pay attention. Ani biitti ammaa ta durii mitiin isinin jechaa jira. You better pay attention. Sirni amma jirus
hawaasni amma jirus haalli naannoo saniis haalli addunyaa saffisaan jijjiirame xaxama guddaa keessa nu galchee jira. Hojii sammuu guddaa gaafata. Tuttuqaan irra dabraa jira hundanii hin beeka jechuu miti hayyoonni akka itti ilaalaniifin appitaayizara godhaafii jira namaaf. Kompleksitii biyya sanii sirriitti hubachuun barbaachisaadha. San qofaa miti. Jijjiirama jiru sirriitti himu. Dur sirna alagaa irratti qabsaa turre. Har'a sirna jallaa keenya irratti qabsaa jirra. Garaagarummaa qaba tarsiimuun hordoftu. Namni laga gamaa dhufee horii sirraa haate ganda keessa obboleessa kee adeera kee hunda qabatteeti ariitee cabsitee irraa deeffatta. Obboleessi kee haatee yoo deeme hoo irraa deeffachuu suma gargaaran. Cabsuu irratti garuu aayyoonii fi abboonis waliin galan. Aayyoonni diddi ilma fi it's more challenging internally. Sirna ammaati irratti qabsaa'uun isa durii irraa xiqqoo adda tarsiimoo addaa qabsoo itti fufuu qaba. Tarsiimoo addaa hordofuu qaba jechuudha. Ka otobisiidhaan kaafte. Otobisii rabbi abaareetan osoo hin dhiisee jiraadde maal laga. Haaftu garuu hundeen rakkoo Oromoo Itoophiyaadhaa. Atis immoo Itoophiyaa suphuu. Pay attention to what I'm talking about. Theory sanuu dadeen beekas nan hubadha. Ka qabsoofnu garuu dantaa national interest, dantaa diinagdee, dantaa nageenyaa, dantaa siyaasaa keenya eegsifachuudhaaf. Ka qabsoofne alaabaa dhaabbannee qofa sirbuufii miti. Ka qabsoofne roorroo ofirraa hambisuu qofaaf miti. Roorroo booda sirna ofirraa buqqaasuu booda nagaa argachuudhaaf, misooma argachuudhaaf. Haala naannoo saniitiin dantaalee kana kan nu eegsisuu danda'u osoma suphine wayyaa waraabessi jedhan foon harree soogidda nyaattu harree bushaa oduma yoo nyaatee fixa. Isinis akkasuma taatan odoo tuttuuftan nyaattan ni nyaattami naa bismillah sii jaara kun qabu dhagaye. Waa hedduu dubbachuun waan nama dhibuuf dhaggeeffadha. Ibiddi garaa keetiin biras ni jira. However, ammatti akka ati jettu saniin godhe yoo jette keetumaan wali buuta tokko jee. Mi'eeffatere foonarree. Kompleksitii baay'eetu jira. Waan hin jejjootan xiqquma keessa si sharafa laala. Kanaafi saba keenyaaf ka fayyadu, saboota naannoo saniitiifis ka fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa ta'e. Itoophiyaa duriitii miti. Itoophiyaa eenyummaa tokko afaan tokkooti miti jechaa jiru. Itoophiyaa Oromoo kabaju. Ka Oromoon qeefii irratti bulchu, Somaalee qeefii irratti bulchu, biyya immoo waliin bulchan jaaruun it is to our advantage. Federal, multinational, federal, and democratic. Maal jechuudha. This is very important. Federalism geography ti bihachaa jiru. Multinational saboonni qeefii irratti ittiin bulchan. Qeefii irratti bulchanii federaal irratti immoo dirqamas ni qooddatan, aangoos qabeenyas ni qooddatan. Democratic. Horizontal vertical relations has to be democratic. Mirgi namoota dhuunfaa kareefuu gurbaan kaasus. Mirgi walootis kabajamuu danda'uu qaba. It has to be multinational, federal, democratic Ethiopia. Continuity of the state has to be assured. Continuity
because it serves us. State disintegrate goonan nutu disintegrate goona kana saalfadhe irra sin qaqqabu state itti fufsiisuudha qabna federalism eeguudha qabna negotiate irratti goona dimokiraatessuu danda'uudha qabna amma osoo waggaa furdura waggaa shan dura akkan isin jee nama mormuu dandeessan sirnummaan wayyaanee aangoorra habuutu malee nagayaas bilisummaas ni arganna jechaan turreesse jallaan keessan dhufee maal isin godhe. By the way, your democracy subate abi bufte jawari okay say you have no guarantee of freedom and democracy. You will not have it. Ilmi nama keessattu hoggaa power qabate shaytanatu wajjinan go qabata. Yoo waan harka itti micciirtu hin qabatin hoggaa mataan dhukkubsitan. Gaafa mataan dhukkubsan isin keessa warra arraba deddeera tulaalee tumaan namicha walaloo dubbise sanfaa fuudhee hidha darbaa jechuudha. Maaliif cikichikiin isaa mataan nyaata ree? Bar namni aangoo qabatee namni fedhii isaatiin abbaa irreetiin taa'ee aangootti ba'u hin jiru. Namuu barra osoo namni hundi ulee malee qawwee malee callisee taa'ee fi numa gammada. Garuu aangoo irra waggaa ol ba'e. Isin cikichikiin dhiiftan inni aangoo biraan dhiisu. So democracy is our guarantee jechuuf hin barbaade isinitti dheeressee laal Oromoo. Waan hin godhu jiru isinitti himan. Waggoota lamaan dabre kana turaamaa guddaa keessa dabre waggoota afran dabre kana. Tokko ana bar gaafii qofaa miti kan hin maayikisnii kennu akka isin irraa buqqaaftaniifi. Is therapeutic by itself. I want positive energy to come back to our society. Gaddaa fi aarii qofaan osoo hin ta'in emotion keenya xiqqoo to'annee rationally yaaduu eegaluu danda'uudha qabna. Takka wanni godhaa jiru taa'uun hooluu kanaan kana. Lammaffaa waan isin jettan ni beekan. Ayyoon xiyyanatti himti obboleettiin xiyyanatti himti waan ati jettu kana. Si caalaa loltee jechuudha. Libaana kanarra facaaftee himti. I know it. Kan beene haa beekuu fi laayivii si dabarsaa jechuudha. Kadha gahuu qabu anaa miti. Suma qixan jira. Kadha gahuu qabu haadha gahu. Lammaffaa anti-intellectualism. Biyya san keessa dhufaa jiru kun. Simplistic bifa ta'een. Adiif gurraacha abaluu fira abaluu diina. Abaluu balleesse abaluu maalii godhame. Jabu san bira dabarree deeper analysis. A more comprehensive solution barbaadna. Furmaata bal'aa barbaadna. Furmaata bal'aa saniif immoo xiinxala gadi fagoo godhuu qabna. Xiinxala gadi fagoo immoo an laayibraarii dhaqee osoo hin ta'in isin wajjin mari'adhe deemuu danda'uudhaan qaba jechuudha. Kanaaf marii nama godhaa jirru we'll go deeper. Biyyattii sitti fufna. We'll go deeper. We'll find our way out. Ergaan dhumaa isinii qabu. If you have to take one thing home today, as a community, as a nation, we are experiencing a new phenomenon that is totally new to us. Qabsoota waggaa shantamaa keessaa ta'u waggaa afuriitu ni adda haaraya. Angaarii hamtu jechaan jiru. Marsaa itti aanu irratti gaaroommina waan irraa argannees ni jirti hin jirtu isin hin jiru. Waan arganne hedduu jira. Ni gartan waggaa dhuftan. Wanni isin gaddisiisu wanni argannees ni jira. Waan arganne san immoo wal jala balleessaa deemaa jiru. Skeleton. Yoo security bifatta wanni argamanii jijjiira. Gara fuulduraa waan arganne jabeeffachaa, hanqanne itti guuttachaa, wal dhaggeeffachaa, wal gorfachaa gara fuulduraa yoo deemne ifiifis waa Itoophiyaan moggaa yaaddan waan warra kaabaa qofa yaadinaa jiran. Miskiinni nu daran cunqurfame. Dantaa diinagdee siyaasaaf security hin jeemi. Nu bar dantaa diinagdee guddaa naannoo sanitti eenyu hojii qabna beeytanii Soomalee wajjin. Waa'ee nageenya, waa'ee biyyaa hoggaa so'inu gara tokko qofa ilaalina ija lamaanii nu ilaala. Uummata kibbaa kana yoo fudhanne gara maarkeetiitiin haa taatu, gara securitytiin haa taatu nu barbaachisan. Akka amma aarree gara tokko qofa ilaallee hundoonni godhutu yoo deemne rakkoo hedduu keessa seenna.
Kanaaf warri magaalaa kana hedduu galatoomaa marii hedduun irraa gammadeen godhee gara fuulduraas ni dhufa walumatti dachaanaa hawaasa keessan cimsaa. You know what makes me proud about these small communities? Xiqqa jettanii ofitti uffattan masgiida qabdan, charchii qabdan, professional association qabdan. We are building nation brick by brick. Hedduun jaan qabina theory gurguddaa san. Oromiyaa ijaaruu barbaaddanii ta guddoo san hedduun jaan qabina. Oromiyaa ijaaruu, Oromoo ijaaruu barbaaddan afoosha teessan cimsadhaa. Community teessan cimsadhaa. Charchii teessan cimsadhaa. Masgiida teessan cimsadhaa. Individually baradhaa. Hojjetadhaa. Amma soddoma ashkara taatanii itti buufinaa. Biizinasa mataa keessanii banadhaa. Because a nation is built of individuals. Capable, successful individuals waggaa walitti dabalte successful nation qabaatta. Individually successful ta'an association, a team, even a small team cimaa qabaata jechuudha. Oromiyaan gara fuulduraa jaarmaa xiqqaa kanarratti hundooyti. Hedduu jaaraa jirra biyya keessatti akka miti bara. Amma akkasiin jettanitti waa hundi hin danda'amu. Dukkana keessatti illee danda'anii bara abboonni keenya. In 60s, in 70s, zamana interneetiin hin jirre, zamana xalayaa Adam Haji Adam baal irraa fidu sanittis waa hedduu jaaran. Arrammoo waa hedduu jaaru jirra Oromiyaa keessatti bahaadhiyaa kaabaa kibbatti a lot of things we are doing it. Saniifin I am going back. Because I want to inspire people. I want to work with people to build our country brick by brick. Rafa gadeti yuno son tain keessa tae walin dalaguudhaan hoggaan jaarmaa siyaasaa jaaruu deemu professional organization adda addaa hamilee argataa deema jechuudha. Sagaltamoota keessaa fi kuma early 2000 dongorri keenya guddaan jaarmeenninis hoggansinis biyya beeti ummanni bilisummaan jaaramuun helikopteraan nu dhuftu osoo ama diidama honga'ee taa'e. Hojiin guddaan nuti Oromoodhaa goone lama. Tokko qalbiin Oromoo qeerroo irratti Oromiyaatti akka deebi'u goone. Lammaffaa jaarma biyya kana mataa isin nyaatu hunda olii guurreeti biyya galche. Sanii as nagaa argattan isinis. Ammas hin dhufnu laala. Ammallee rabshaaf nu yaamtanii hin dhufnu nu. Biyyuma teenya keessa jiraannee biyya teenya jaarraa. Hedduun isin jaaladhaa. Hedduu na mirkaasitanii nagaa naa bulaa. Wama gabaaf ture asxaanudhaas dhaabbachuu dandeessa gabbahuu dandeessanii hedduu joora yeroo isaa fudhatee humna jabduu dhaamsisee jira magaalaa biraatti kanneen qaree isinitti rannee jira. So gammachiifnee jira na fakkaata mee itti deebisa harka naannawaatii galatoomii jira jedhuun. So